Waboonni nagaa ni barbaada. Nagaa barbaachuu isaanii afaaniin dubbachuu qofa otoo hin ta'in ka'anii Daaree Salaam dhaqanii akka riphee lolaatti biyyaa ba'anii deebi'uu jechuun is very difficult task. Wanta cimaa godhanii tarkaanfii cimaa godhanii achi dhaqanii torban 2 caalaa ta'anii irratti mari'achuu jechuun gaafa dhufanii jedhanis dubbi himaan isaanii wanti dubbate clearly kan agarsiisu nagaa ni barbaadu jechuudha. Mootummaanis nagaa ni barbaada jechuudha. Tokko miti lama miti jalaanis baay'ee haasa'aniiru. Akka barbaadan agarsiisaniiru. Amma nu nowhere qofaa hin jennu lakkoofsa tokko kan itti goonu sababni isaa #1 kan itti goonu sababni isaa isaanii nagaa barbaaduu isaanii caalaa garuu wantoota compromise gochuuf wantoota gadhiisuuf wantoota irratti mo'amuu hin barbaanne tokkoffaa kan godhatanii qabatanii qabu. Lamaan sanaaf walirraa deeman. Sanaaf walii mo'amuu dadhaban. Sanaaf compromise gochuu dadhabanii because tokkoffaan isaanii isa kana hin dhiisu kan jedhan jiru. Uummatni immoo akka sabaatti nu immoo kan hin dhiisne tokko qabna. Kan hin dhiisne inni lolli nurraa dhaabbatudha. Akka sabaatti miidhama guddaatu nurratti gahaa jira akka uummataatti. So kan keenya kriteeriyaan ulaagaan keenya hin dhiifamne lamaanuu fudhatanii akka ulaagaa tokkoffaa godhatanii akka fudhatani kan tokkoffaa amma yoonaa qaban dhiisanii tokkoffaa kana akka fudhatanii dhiibuu barbaadu. Innis hiikama. Otoo hiikiin asirraa hin baanudha. Otoo waraana hin dhaabin gara uummata Oromootti fuula keenya lammaffaa sadaffaa hin deebisnu. Fuulli keenya gaafa isaanitti deebi'u at least kana fuunee fi deemna. Isa tokkoffaa godhatan isaan lolli nurraa dhaabatu, waraanni nurraa dhaabatu. Achi isaan gidduutti addaddummaan jiru sun lammaffaa sadaffaa arfaffaa ta'a malee yoomiyyuu tokkoffaa hin ta'u. Tokkoffaan kan sabaati. Sabni kan barbaadu waraanni nurraa dhaabbatudha. Kana gaafa godhan compromiseedhaafis baay'ee isaaniin walitti dhiiba. International communityidhaafis leverage laata. Isaanii walitti hidhuuf because sabni wal ta'ee yaada siyaasaa isaa otoo qabu, amantaa siyaasaa isaa otoo qabu, isa hundumaa bukkeetti kaa'ee kan barbaadu kan tokkoffaa godhee qabate nowhere isa jedhu sana dhiibuuni boodarratti siyaasa hojjennuuf qaama barbaade adeeggarru boodarratti siyaasa hojjennuuf nu gargaara malee kan nu miidhu hin qabu jedhee namana sanaati. Gaariidha. Yaada kanaan kan morman jiru kan walii galan jiru nuti akka gaazexeessaatti gaafachuudha. Gara fuulduraatti immoo akkuma ayyaanaan dhiyaate kana ayyaana wajjin namoota biroo dhiyeessinee ayyaanaan isin argama jedheen abdadha. Yaada ayyaanatiin kan wal mormu kan wal deeggaru isaa jiraatu asitti dhufanii kan mari'atan goona asumaan ayyaana akka argamtu asumaanii uummata fuulduratti waadaa akka galtu abdiin qaba. Rakkinni tokko hin jiru. Mee eebelus hin jennu eebelus otoo hin jenne fi Oromiyaa attamitti furmaata waliigalaa yookiin waaraa argata jetteeti yaadda keessattuu akka dargaggeessa reefu gara siyaasaatti dhufuu fi waa hedduu push godhuu yaalutti akkamitti uummanni kun boqonnaa argataa rakkoon biyya sanaa keessattuu kan Oromiyaa akkamitti hiikama jetta waliigalatti? Waliigalatti akka biyyaattiyyuu rakkinni qabnu akka Oromoottis rakkinni qabnu tokko namoonni baay'ees barreessaniiru itti mareedheeras personaali. Amma wal amanuu fi waliin hojjechuu irratti siyaasni kun akka malee akka sabaatti nu qoodee jira. Wal amanuu kanarratti hojjechuun barbaachisaadha. Namoonni baay'ee dubbataniiru trust deficit kan jedhamu wal amantee irratti kasaaraa wal amanteetu jira. Gad bu'aadha wal amanteen qaamota siyaasaa gidduutti jiru sanaaf shakkiidhaan socho'u waan ta'eef siyaasuma tokko keessatti iyyuu wal shakkuun jira. Gandaan wal shakkuun jira, amantaadhaan wal shakkuun jira, fedhii ofiitiin personal interestidhaan wal shakkuun jira. Wal amanuu kana ijaaruu irratti hojjechuutu nurra jira. Akka sabaa tumsa kanarratti walitti fiduu kanarratti hojjechuun bu'aa baay'ee qaba. Wal amanuun garuu callumannee wal amanna jennee yookiin walii kakannee wanta dhufu miti. Hojiidhaan wanta argamuu danda'u irra jirudha. Amanamaa ta'anii argamuudha. Akkuma sida dubbadheetti akka sabaatti nuyi qaamonni kuni waliif akka amanaman dirqamsiisuudhaa fi jalqaba isaanii ol ta'u turra sabni. Akka sabaatti isaanii ol. Qaamni siyaasaa sabarraa kan ba'e saba tajaajilu malee sabni kan qaama siyaasaa yookiin hoggana siyaasaa yookiin qabsoo yookiin mootummaa tajaajilu ta'uun irra hin jiru. Mootummaan yookiin qabsoon yookiin hogganatu nu tajaajila. Akka tajaajiltoota keenyaatti isaan to'annee
isaan dhugaa irratti kan hunda'an kan walii amanaman akka Oromoo kan dhaabbachuu danda'an wal harka qabachuudhaaf hin rakkanne akka ta'aniif hojiiwwan akkasii hojjenna. Ammaaf atattamaan ariifachiisaa kan ta'e isuma nagaatti deebi'u kana isuma dubbiin walajjeesaa keessa haa ba'u kana jedhu dhiibna malee boodatti kan itti hojjechaa deemnu namoota ogeeyyii baay'ee qaban namoota beekan barreessan dubbisan baay'ee qabna. Ammayyuu lubbuudhaan otoo jiranii itti fayyadamuu dandeenyu. Walitti hidhanii walitti nu fidanii walamantii keenya kan cimsuu danda'an akka siyaasa akka sabaatti jechuudha. Isarratti akka hojjennu jalqaba amma hammaatee walajjeesaa bira jira. Achi keessa haa ba'u. Achi gara fuulduraatti walamantii kana ijaaruu irratti deemuun nurra dheenaman akka qootidha. Mee waan tokko clear goonee irra deddeebi'anii waan namoonni barreessaniif waan kana dubbannee haa darbinu jedha ayyaana. Amma fakkeenya fi warri karaa nagaatiin qabsoofna jedhanii kan akka ABO'tiif KFO almost function gochaa akka hin jirratis hin beekta. So haala kana keessatti gara mootummaatiin akka tamma jettetti gara bal'inni akka hin mul'anneedha jedhanii kan dubbatan jiru. Dargaggootuma akka keetii akka mootummaan jijjiiramu godhe sanatu amma achi deemee qawwee kaasee lolatti seenuudhaaf sanaaf sababni mootummaadha kan jedhan illee jiru. Akka carraa kanaa fi kanarratti maal jettaadha saayidii tokko si geessus miti ofiifis qabachuu miti. Garuu carraa argattee warra hooggantoota mootummaa maaliifi akkuma aadaatti biyya aadaadhaan wal araarsufaa keessatti guddatte yeroo baay'ee isa miidhe tokko irratti miidhaa kana geessiftee jedhanii jaarsoliin illee waa dabarsu. Otoo carraa argatte kan akka warra hooggantoota PP akka Shimallis Addunyaa akkasumas akka Dr. Abiy maal jettan gaafin kee jalqabaa maal? Yaa gaafin jiru baay'ee argadheeraan asirran jira ni dhaga'u ni argu. Baay'ee fagoo goonis isa yaadnu suni dhugaa miti yeroo baay'ee asuma jiru. Ni dhaga'u gurra qabu, ni dhaga'u ni argu wanta signifikantii jedhamu gaafa dhufus hubannoo qabu, information qabu waan ta'eef jiru arganneerraan. Addaddummaan isaa maayinni akkas miidiyaa irratti gaafa baanee dubbannu miidiyaaleen adda addaa amma niwusii dhiyeessanis waan baay'ee nan arga. Niwusiin iyyuu selectivity qaba. Haasaan nu haasofnu anamma asirratti taa'ee namoonni hidhamuun isaanii seera alatti wanti godhame wanti hojjetame biyya sana keessatti balleessaan godhame namoonni aangoo isaaniitti fayyadamanii seera alatti wanti ta'e kuni asirratti qabee waa'ee kana dubbachuu nan danda'a. Kana dubbachuu garuu anaani bakka gaarii irratti nan kaa'u. Bakka gaarii irratti nan kaa'u jechuun dhugaan dubbadhe. Dhugaa jiruun dubbadhe qeeqa ta'uun irra jiruun nan kaa'e. Garuu immoo as naannee immoo kana qeeqeennaan uummanni keenya qophaa'aadha. Isheema kana isa dhiisiiti waa'ee OMN iyyuu waan dubbadhe keessaa akkamitti akka baqaqsanii as fidan argiteetta. Isheema amma dubbadhe keessaa loga tokko keessaa buqqisee OMN irratti taa'ee ayyaanaan waboodhaan akkas jedhee OMN irratti taa'ee ayyaanaan mootummaadhaan akkas jedhee an amma dhabaluu isaanii akkas jechuu irratti galuu hin barbaadu. Dhugaan hin jiruuf miti. Wanti badee hin jiruuf miti. Wanti seera ala hojjetame hin jiruuf miti. Beeku warri mootummaa keessa jiran iyyuu ammaan itti mee wanta informationii addaa isaaniif geessu hin jiru. Beeku wanta irratti hojjetan jiru wanti qaama rakkina sanaas warri ta'anis jiru. Numa beekna. Gara obootiin wanta jiru amma kanatu kana ta'ee jedhee nama keessa akkaataa oboon itti deemu keessatti waan hubannoo qabu odeeffannoo qabu kana fudhadhee otoon asirratti kana sirreessuutu irra jedheen dubbadhe ayyaanaan bu'aa ammam buusa asirratti. Waan isaan hin beekneen itti hima. Moo ummatan isaan irratti kakaasaa jira. Moo isaan irratti politikaalii dippiloomaatiklii isaaniin wanta dhiibuu danda'u. Dhiibbaa jechuun kanadha. Miidiyaanis amma giddugaleessa ta'ee dubbachuu kan dadhabu kanaaf. Informationiin jiru ni dhufa. Informationii sana gaafa dhiyeessanii informationiin suni kan tamsaafame yookiin kan dhufe abbaa tokko irratti dhiibbaa waan godhuufi gama kana loga kana galtee jedhama. Amma gaafa ka'e immoo kana dubbatu kana galtee jedhama. So achi keessaa of qusachuun baay'ee rakkisaadha. Especially namoota dhiyaatanii akka miidiyaa kana fa'aa waa dhiyeessuun irra jiru akkam godhanii of qusatu. Ayyaanaan of qusachuu danda'a. Because media news organization miti jecha tokkoon dubbadha. Akka azmarii sirba tokko qabuudhaan amma ayyaanaan amma dubbiin kun hiikamutti azmarii sirba tokko qabuudha. Isheeman sirba no warii man jedha bakka deemetti no wariin kun fiixaan nuuf haa baatu malee ayyaanaa keessa wanta lo'ee ba'u immoo ni argitu siyaasa maal fakkaatu akka ta'e baluudhaan akka namni itti qeeqamu
akka walolli itti hojjetamu nan beekaaf beeka miti. Kana dhagaa of tuluudhaaf miti. Nan beeka akka itti hojjetamu, akka itti fashalaa'u, akka itti ijaaramu. Garuu dhumni isaa du'a taanaan keessan gaba. Amma dhumni isaa du'adha. As dhaabbadhees waa jedheennaa dhumni isaa du'adha. Dhumni isaa du'a taa'uun haa dhaabbatu chi wala garra miidiyaa irrattis bakkuma deemne irratti naasoofnaa jechuudha. Dubbanna akka barbaannetti sodaa tokko malee. Meegaa amma haala uummanni keenya walii galatti akka biyyaatti keessatti Oromiyaatti keessa jiru kana keessaa bahuudhaa fi waa dubbatteerta. Garuu mee irra gadaa jabeessinee haa dubbannu iddoo kanatti. Kana keessaa bahuudhaaf maaltu ta'uun qaba kan jedhu tokko lama kaa'ee ayyaana hoo jedhan maal keessa sunoo ta'uu baate maal ta'a jettee si sodaachisa yookiin immoo wanta sodaattu jira yoo sun ta'uu baate garamitti deemna jettee? Ani sodaan kun guddaan otoo tokkoffaa dubbiin kun waan furamu miti. Waan furamu miti jechuun waraanaan wanta sirraa'u miti. Amma woboon lolee girgirsee mootummaa kana akkas kuffisee aangoo harkaa fudhatee biyya sana akkas godhee bulchuu kan jedhamu suni akka nama tokkotti gaafa argu it's a long and bloody road. If any, injira taanaan jechuudha. Karaan sun karatti ta'u ni jira taanaan baay'ee uummatni keenya baay'ee kan itti du'u, rakkinni guddaan kan itti uumamu, fixaan ba'uunsa baay'ee rakkisaa kan ta'udha. Mootummaan kun woboo ka'ee mancaasee balleessee akkuma durii sanatti yookiin Eritiraatti deebisee akkas gochuun ni danda'a kan jedhamus is a long and bloody way if any by any means attainable. Ta'uu ni danda'a yoo ta'e iyyuu dhiiga uummata Oromoo baay'ee dhangalaasee rakkina guddaan nutti uumee ofirrattis uumeeti. So gara lamaaniin iyyuu isa lose kan argaa jiru. Gara lamaaniin iyyuu nu dhabuu malee argachuu hin qabnu jechuudha. Dhabuudhaaf deemna gama lamaaniin. Isarra immoo caalaa isaa alaa maaltu jira? Siyaasni keenya siyaasa ollaas qabna. Alaa namni jira. Warri waa'ee Oromoo gaafa dubbatan akkam akka dubbatan beeknu ollaa keenyarraa Oromoon kanadha, Oromoon sanadha isa jedhamu inuma dhageenya. Oromoo kana goonaa gaafa jedhamu dhagaa jirra. Obbo Shaalaqaa Daawit kan jedhaman amma gidduu kana kan dubbatanii afaanuma baasanii akka istiraateejiitti lolli kuni Amaara keessaa ba'ee Oromiyaa keessatti gaggeeffamu turrara isarratti hojjannaa jedhaniiru. Akka istiraateejik goolii jechuudha. Oromiyaa keessatti akka lolli kuni godhamu ollaani mana keenyatti wal loluu barbaada. Nuyis mana keenyatti wal loluu barbaadna. Manni keenya maal akka ta'uuf deemu beennaa jechuudha gara fuuldureetti. So sanaa fi atattamaan ariifannee amma addaddummaa jiru kana dafnee siyaasaan kan hiikamuu danda'u negoosheeshiniidhaan seetilmentiin ijaaramuuti. Seetilmentii sirrii, seetilmentii kabaja qabu, seetilmentii amma tokko garaa ciibsu gochuu nurra malee wanti fuuldura deemaa jiru wal gidduutti wanti godhamus rakkina malee waan biraa uumuuf hin deemu. Kan alaa nu ilaallataa jirus akka ittiin nu ilaallataa jiru baay'ee namatti hin tolu waan ta'eef kanatu nu baasa jedhee nama sanaaf. Gaariidha. Egaa yeroo baay'ee namoonni hayyoonni xiinxaltoonni adda addaa yaada babbareedaa miidiyaa irratti yeroo kennan argina. Lafarratti bu'uu irratti immoo rakkina akka qabus argaati jira. Amma yaannatitti noowar jettee gamni hundumtuu walitti dhufee araaramee Oromiyaan nagaa argattu, ajjeecha naa dhaabbatu, dhiigni dhangala'uu naa dhaabbatu yaada jedhu kana lafa akka qabatuu fi waan hashtagidhaan itti jirtan kana I think qobaa keenyatti hin fakkaatu. Kun akka lafa qabatuuf warra mootummaatiinis egaa amma tokko walli quwaa qabaachuun hin jira jettee aktivistootaan, hayyootaan, dhaabbilee siyaasatiin hopefully walitti dhufeenya hin qabda jedhee namana. Wanti kun lafa akka qabatuu fi qilleensa irratti miidiyaadhuma irratti akka nafneef wanti qabatamaatti hojii jalqabdan jira tarii yoo early haa ta'u wanti jalqabame jira. It's too early. Akkuma like you guessed, it's too early to say anything. Garuu jira amma ijaaramaa jira. Dhiyoo kanas baanee miidiyaa irratti isa jiru kana cimsuu jalqaba yaadadha. Yaadatu dursa. Yaadatu qaama qabaatee dhaabbata. Kanaan dura akka arginetti wanta baay'ee biyya lafaa kana irratti iyyuu revolutioniin adda addaa sochiin uummataa adda addaa otoo lafa hin qabatin dura jalqaba sammuu namaa keessatti bakka qabata. Amma wanti hin jirre ji'a tokko dura wanti hin turre viidiyoo sana gaafa waliin ilaalle sana gaafa dubbadhe that was the first time being introduced. Introduction inni as dhufuusaa dura jechuudha.
innuma akka yaadaatti bibittinnaa qabna namni hundumtuu nagaa ni barbaada lolli haa dhaabbatu nima haasofna malee organized ta'ee gara fuulduraatti kan itti deemuu dandeenyu mootoo qabannee kan itti deemuu dandeenyu ta'ee hin dhufne amma dhufeera miidiyaa irratti jira Twitter yookiin X irratti babal'achaa deemuuf jira namoonni adda addaas kana fudhatanii ni deemsisnaa si wajjin jirraa gara fuulduraatti dhiibna kan jedhanii siyaasa kana keessattis kan jiran lafarrattis akka bu'u egaa lafa bu'ee jalqaba abbaan noowarii kana gochuu danda'u mootummaa fi waboodha. Deeggartoota isaanii irratti, hooggana isaanii irratti, dabballee isaanii irratti, sammuu isaanii keessatti kuni akka dhugaa ta'e barbaachisaa ta'e walii ibsuu, mari'achuu akka nu dhaga'anii, akka gurra nu laatanii, akka waan kana fudhatanii amma tokko gochuun tokkoffaadha. Lammaffaa akka sabaatti immoo sabatu kana gochisiisa waan ta'eef akka sabaatti gadi buunee maal gochuun nurraa muuvimentiin kun maal fakkaata nagaadha nagaa barbaachaa gaa lolan kaasnu kuni beekamaadha garuu nagaadhaan akkamitti goonee kana beeksisna eessa akka dhaabbachaa jiru waa gochuunis baay'ee nu barbaachisu garuu akka baay'ina keenyaatti akka sabaatti baay'inni sabaa eessa akka jiru lubbuunsaa maal akka feetu fedhiin keenya maal akka ta'e agarsiisuutu nurraa so demonstrationing keenya ni dhufa gara fuulduraatti garuu hopefully demonstration yoo ta'u ga'een hubatanii isaanis kana bitanii nu harkaa gamuma sana sosocho'aa deemu jennee amanna. Ta'u taanaan garuu akka uummataatti akka sabaatti dhaabbannee ni agarsiisna. Maal jennee agarsiisna? Lolli keessan kuni nuuf hin taane. Nuuf wal loltu. Nuuf qabsooftu. Nu bulchuurra seera keenya eegsistu. Constitution jechuun seera uummatatu kontiraatii mootummaa isaa wajjin saayinii godhee jechuudha. Kontiraatii keenya eegsisuuf loltu. Nu bilisa baasuuf loltu lamaan keessan iyyuu nuuf akkas dhamaartu taanaani. Maaloo dhamoo keessan keessatti tokkoffaa godhaati lola dhaabuu nu fudhadha. Eessadha kiraateeriyaan keenya tokkoffaa jennee pireesharii sana gadi buusuu irratti egaa hojiin ni hojjetama. Isinis akka miidiyaatti nu bira akka dhaabbattan isin affeeruuf barbaada. Ayyee nuti yeroo hundumaa akkuma argitu Oromiyaan nagaa akka argattu hojjetaati jirra. Akkuma ati viidiyoo yoo kana kukkutanii OMN fi walitti buusuudhaaf yaaliin godhame jette sana yeroo tokko yeroo waa'ee nagaa Oromiyaatti waa'ee Oromiyaatiif Oromoo dubbannu asii eebaluutu ergee ajandaa eebaluutu tarkaanfachiisu jedhanii komiin hin jira. Gama tokkoon immoo yeroo waan eventii Oromiyaa keessatti ta'e gabaastee garee tokkotu ergee jechuun hin jira. Miidiyaanis akkasumatti nuti gama keenyan of Oromiyaa goonee hojjetaati jirra. Sana itti fufna galatoomi kabajamtoota daawwattoota keenyattiif dhaggeeffattoota keenya warri leetii taatanii dhuftan yuutuubii keenyaaf feesbuukii akkasumas telegiraamii keenyarra laayivii kan dabarsaa jirru rikoordii miti laayiviidha dabarsaa kan jirru akka hordoftan sin gaafannaa egaa yeroo baay'ee jidduudhaan inni kan OMN simaa yeroo baay'ee mana namaa dhanneetu subscribe goonee galii nama biraatu yeroo gabbifnu warra faa Oromoo arrabsu keessattuu ayyaana hin beekan